sun wanta jiru maal jechuu barbaadeeti gabaabduutti ilaal isaan sossobneeti jechinaa yoo kana didan waan qabnu cufaan itti bobbaanaa amma kan moodeen gadda kan oromiyaa bulchu oromiyaa tokko keessa wal geesse wallee huudhaafnee isaanumarratti bobbaanee isaan balleessuu qabnaa. Bar wahumaa Abiy Ahmed paarlaamaa keessatti torbaan dabreetti dheefan. Biliyoona 10 qabna waan biyyaan sila investment karaa tolchuu mana barnootaa ijaaruu, klinik ijaaruu, hospitaala ijaaruu. Kana cufaa'uu dhiifneeti lollee kana cufaa'uu balleessinaa warra nu dura dhaabbatu kajedhu. Laal mootummaa ajaa'ibaati beektaa. Maalinni 10 billion kajuu kun waan liqii alaa dhufe matannaa qabadha. Liqii alarra waa meeqa maal jechuun generation 3 4 5 waan idaa isaan kafalan jechuudha. Sanbira dabraa namni har'aan kana biliyoona 10 haalaasa jaaru biliyoona tokko miti biliyoona 10 US dollar haalaasa jaaru maal jechuu barbaade jechuudha. Kan qaannu bu'uun jiru akka sirnaa nabdinyaa san jalatti namni tokko eega ስልጣን ረበ ዮሐኒ አጀፈማ ዮሐኒ ቷ ሰምበለ ድርድሩን አስመልክቶ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች የተዛባ ጥያቄ ስላለ ድርድሩን አስመልክቶ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ለሁላችሁም አንድ ጥያቄ ይዘጋጃል። ጥያቄያችሁን ይዛችሁ ትገባላችሁ፣ ትጠይቃላችሁ፣ ዳይሬክት መልስ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ካናኔ አላሰ ጉዳይ ያረቀ ምን ተሬጭማ ያለቀ ይቆይቡላ ባር ሚሊተሪ አጥፊ ገነማት ያከኝ ሁሉ ዲገን ኤግዛምፕል ለፈሬቡት ስኔ ለማይስኔ ከነ ኃይለ ሥላሴ ተደርጊ ያከኝ ራሽያ አመተን ለማት ወዱራ ሱፐር ፓወር ጭማቱ በፍታሴ ሎለ ኤገልቴ ወሩ ወስቲስ ዩክሬን መዲ ዳበተኒ ራሽያን አርአንተን ኤስይ ብያ ወስቲ ሶዳቻ ቱረን ሚሊተሪ ጭማ ቀባቹ ቱረን አሩመቹ ፋኑ ሞቱማራ አቱዋን ፖይንት ታንኪ ኩምሰደም ቀባቹ ጋፊንጋ ፈተሙ ሀዊ ቡኬረማ ሀዊ ቱባኔ ዳጌፈች ኢሳኔ ጩማቺን ዴቢ Umniti sani sa kanda ngeseji. Umniti di ngatu wapade. Lai sirna kontara bola sirna malpenya jalatu. Namito sultana wani barbadu nyachu. Sitishon kalpena sitishari wajah yani. Kumai wabakubah tibela. Akumare ajelan akka gaaritti lafa kaa'etti sirna nama boqoruu gubbarratti ijaarama. Waaqayyoon jiraatanitti fakkaata. Akkuma Dr. Baantiin irratti garaa guddifachuu hanga jiran. Beezikaalee har'aan tana isaan warri har'aan tana uummata keenya balleessaa jiruu gaarii jiraatanitti jiruun gaariin isaanii maal? Himina nyaachuu, dhugaatii dhuguu, asal wajibnya tabra wajib rasa kalian itu. Lain sultan itu, namni tu sultan Arab itu responsibility pukatani semua tu serbi bodoh itu kan. Ega sebenarnya nak menjaga orang itu berapa set. In fact kan Arab ser semua tu serbi bodoh itu sudah sampai sekian berapa tu kan. Lain itu mantate hubar. ሼር ኮፒ ሊንክ ጎዳ ጋፊት ሴን ናዋንቴ ኤፊ ናሞኒ ጋፊ ቀብዳን ኡፍተኒ ሴን ደኒያ ሶፍቱ አመቲ ኦብሳኑ ኤጋ ፕሊዝ ኦብሳኑ ኤጋ ada selasen bada ada tutup tetapi batu ya tutup itu ada dia kan wayane guys tutup batu ya tutup karena kan beratur tunamu dan tufa sambil dapat ibadah balleesseetiin jiraata. Kan balleessuu barbaadanis number 1. Uummata Tigraay fidan kan balleessuu barbaadan uummata Oromoo humna Oromoo cabsu dhiibu tun abadan numan danda'am tun hin danda'am
no uummanni keenya walii birmatee rakkoon no lolli uummata irratti deemu kun duroonaan uummata siviiliyaan hawaasa kallee keessa hin jirre cal'anii fixuun yaaraan fixuun madaafaan fixuun dhaabbachuu qaba jedhanii yoo uummanni keenya lafaan ka'an baranuu miidhamuu danda'an. Ammoo this is the last point. Akka laalcha biyyatti mootummaan amma jirtu tun hoolaa cabsuu dandeesse absolutely natti hin fakkaatu. Danda'an jeeti nama. Maaliif hoolaan duruun sammuu uummata keenyaa keessa seentee jirti. Qalbii uummata keenyaa keessa jirti. Uummanni keenya ni jaalatan. Rakkumaa jecha namuu lafaa kee wanta taane malee hoolaa cabsuun hin danda'amtu. Akkuma duraan OPDO dhaabanii uummata qalbii uummata Oromoo keessa habaa'oo keessaa baafna akka jirre goona jedhan hin danda'amnee bar. Kunis hin danda'amtuun jedhan. Ifama dubbiin hedduu isheetti heddummeessi asmarratti hin dhaaba amma. Naa galatooma. Ajee ulfaataa Profeesar Nama. Gaaffii Oromiffaan qopheeffadhaa warri gaaffii qabdan Oromiffaan gaafattu warri Amaariffaan dandeenye immoo Oromiffaan dandeenye Amaariffaan gaafattu. Utuun hin jaallatanaatti darbinu kallattii TikTok. Warri gaaffii barbaadan just only one question please. One question. Short and precise. TikTok irraa gaaffii lama ni fudhanna. Karaa Tiwiitarii gaaffii sadii ni fudhanna. Akkasumallee karaa Feesbuukii warra dhufaa jettan koomenti jalatti gaaffii ijoo ta'e gaafatamuu qaba jettan aga gaaffii lamaatti waan keessummeessuuf hawwii karaa Feesbuukii Tiwiitarii irraanis akkasuma kuush karaa TikTokii kan jirtan waan hundumaa ajjeessu godhanii gaaffiiwwan jiran qopheeffadhaa taasisan jechuun barbaada. Gaaffii lama nu kennanii jiru. Gaaffii lamanii isinirraa fudhachuu barbaada. Namni gaaffii gaafachuu barbaadu waan mata duree keenya quba qabdu waan akkaataatti gaafachuu barbaadan carraa nama maaliif akka fashali maaliin qaba maaliif akka inni fashalaa maaliif akka fashali irratti mari'achaa turre. ኩሽ አንተ በትልቁ ሁን ታብታብ ለማድረግ ይመቻል። አንተ በትልቁ ሁን ፎኪስቱ ወደዛ ና በትልቁ ሁን አንተ Sanaraan lekkashin dubbattanii fi wanta kana isiniif kaasuu barbaade mariin kun akka fashalu yookaan guufatu kan godhee warruma sa'aatii yookaan wayiitii mariin kun geggeeffamutti ijoollee seeraa godhan waraanaa ሁለት ጥያቄ እቀበላለሁ ture ka jedhu barreessanii turan katabanii turan sanumallee wal qabsiisaa ta'e jechuu barbaada galatooma. Gaaffii ijoo gaafachuu barbaadanii nama lama qofa qophistu mee ati filadhuu nama jeequmsa waan biraa kan hin taane mana keessaa waan hundumtuu ka'ee jira. Gaaffii nama gaafatan mee tokko lakkoofsa warri gaaffii ijoo qabdan carraa nama lamaa qofa waan qabnuuf ani gaaffii qabu koomenti jala taa'ee gaaffisa sanatti jettee dabarsinee gaaffii namni lama waan ta'eef namoonni gaaffii qabdanii gaaffii keessan jalatti barreessaati gaaffii filatamaa dhageenyee akka dabarsine nama sana agarsiisatti namoonni gaaffii qabdan gaaffii keessan koomentii jalatti gabaabsaati. Ilaaluun barbaachisaa jaadha. Maaliif waraanni ajajaan waraana bilisummaa ምናልባትም በአማራ ሳይድ እወክላለሁ ብለህ ካሰብክ አንድ ጥያቄ መጠየቅ የምትፈልጉ ሰዎች ከእናንተ አንድ ጥያቄ ፈልጋለሁ። በእናንተ ሳይድ መጠየቅ የምትፈልጉ በአማራ ብሔርተኛ ይሁን በፋኖ ወይም በምን ይሁን አንድ ሰው ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች አንድ መታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። አንድ ጥያቄ ስለ ድርድሩ እንዴት ለምንድን ነው የፈረሰው ለሚለው አንድ ጥያቄ ለአማራም ቢሆን ለአማራ ብሔርተኛ ለፋኖ ለማንም ይሁን ጥያቄ አንድ ከእናንተ ዘራ ያዕቆብ ቅድም አይቼ ነበረ። ኋላ ከፈለክ አንድ ምናልባት እዛ ወደዛ አካባቢ ያለውን ነገር gaaffii waraanni bilisummaa Oromoo qabatee dhiyaatu gaaffii uummatarraa kaasanii dhimma gaaffii ajajootaa yookaan immoo waraana dirreerra jiru godhani jechuudha. Maaliif kana jechuu barbaade? Waraanni bilisummaa Oromoo gaaffii mataa isaatii kan ofii isaatii kan qabu miti.
gaaffii uummataa baatee jira. Uummatarraati gaaffii kanatu akka qaama uummataa ta'e tokkotti akka uummatarraa ba'ee uummata keessa jiraatu tokkotti gaaffii qabatee deema malee gaaffii mataa isaatii sababa aangoo sababa adda addaatiif yookaan immoo sababa obbolaansaa iddoo qabachuu baataniif miti kana iddoo kan inni ba'e. Haa ta'u obboleessa haa ta'anii warra amma qabatanii jiran Oromoo haa ta'anii obboleessi yookaan abbaan maatiin gadheen kan haadha isaaf hin tolle obboleessi dhaabatee deeggaru hin jiru yoomiyyuu. Waa'ee obbolummaa sanaa miti jechuudha gaaffiin sun. Sanumarraati madda. Mootummaan jalqabuma gaafa erga isaan achi deemanii bakka dirree ga'anii bakka barbaachisu ga'anii humni namoota isaan erganillee murteessaadha akkamitti akkaataa yaadanii ka'an. Maaliif gaaffii ammas gaaffii sana xiqqeessuudhaaf gaaffii waraanni bilisummaa Oromoo koosii waraanni bilisummaa Oromoo qabatee ka'ee sana xiqqeessuudhaaf akka mandaraa garee tokkotti dhiyeessuudhaaf namoota filanii ergan iddoo sanatti. Inni sunillee waraanni bilisummaa Oromoo ajajoota isaa bakka adda addaa jiran irraa fudhatee gaafa deemu baakfaayirii waan godheef namoota dabalataan ergani. Gaaffii sanaaf waan sanaaf akka ta'u waan sana qofallee tun ta'a. Amaan ጥያቄ በመንግስት በኩል እንትናለው የግለሰብ ጥያቄ ነው ወይስ እንዴት ነው? ጠይቃለሁ ጥያቄ gaaffii Oromoo xiqqeessuu gaaffii waraanni bilisummaa Oromoo qabatee jiru gaaffii naannoo tokkoo yookaan immoo ganda tokkotti butanii dhiyeessuu nama ganda sanaa wajjin wal fakkeessa wal bira dhaabuun sun argameera jechuudha. Yeroo sana keessatti sun haalli waraanni bilisummaa Oromootiin deeme sun ulfaataa waan itti ta'eef namoota kan biraallee dabalanii ergan. Alaala amma mana keessaa ka'ee irra deemu waraanni bilisummaa Oromoo nagaan kun barbaachisaa waan ta'eef karaan nagaan kun karaa baasu waan ta'eef waan itti amanuuf yeroo ulfaataaf rakkisaa keessatti ajajoota waraanaa olaanoo ta'an wadha nama dirreerra taa'ee qabsoo kana akka maandisaatti qajeelchuu kallattii kibbaaf kallattii dhiyaan daandiitti baasee tolchuu nu baasa waan ta'eef silas wareegamuudhaaf addana jirra. Achi deemnees wanti fedhe haa ta'u waan Oromoo kana gaaffii Oromoo kana addunyaan argitu jedhee dhufan. Nagaa kanaaf ammam akka isaan bakka qaban agarsiisa jechuudha kun. Yeroo isaan ajajooti waraanaa kun yeroo isaan bakka walgahii kanatti argamanii namni biyya bulchee bakka qabatee jiru miidiyaa irratti ba'ee maal jedhe yeroo san amma piroofeesariin kaasanii jiran. Karaa waraanaatti tasuma nu uumuu hin dandeessan, nu injifachuu hin dandeessan harka kennaa kottaa galaa jiran. Guutuu yaada gaaffiitti gaafatte kana obboleen colataa jedhaniiru. Obboleen colataa akkas jedhaniiru. Guutuu ayyaana. Naaf qalchaate gidduutti namni yeroo baratu kutaa ispeeshaalii gara kutaa 6-7 kana yeroo baratanii wayii aaraa tokko namni gaafa baruu keessumaati barataa dorgomaa taanaan waan sana qabatanii gaafa galtan namni naannoo keessan jiru sun barataan isin maaliif sammuun namaa himmachuu dha isaanii sanatti waan ta'eef namni naannoo keessan jiru suni waan isinii gadi fakkaata barsiisaan isin barsiisullee waan isinii gadi fakkaata. Abiyyi Ahmedii gaafa aasaa dhaggeeffannu miidiyaatti ba'ee hin barsiisa uummata kana uummata bal'aa Itoophiyaa guutuu kana barsiisa. Akkuma ilmaachurii leeviliitu jira jechuudha waan isaa keessatti bakka hin gahin hafeetu jira jechuudha bakka ittiin bilchaatiin hafeetu jira sanaaf. Nama naannoo isaa kana jiru sanaaf wayii tokko gaafa dubbisee dhufu waama xinnoo tokko dubbisee gaafa galee fi isaa qofaa waan galeetti fakkaata. Nama biraa waan galeetti fakkaatu. Namni biyya bulchu tokko laaptooppii banateetu barsiisa taa'e. An argeen beeku amma beekutti nama akkasittiin barsiisaa uummata barsiisu uummata fayyaa uummata miidiyaa 70-80 walitti qabee tiiviidhaan barsiisu akka kana. Namni kun miidiyaa irratti beektu kan inni dubbatee yoo aangoo keenyatti dhufate yoo waraanni kun nuuf deemate. Guutuu gaaffii kana si garsee hin gaafatta afaaniin. Qabneetu gara lolaatti deebineetu lolla birrii biliyoona amma kanaati kan jedhudha. Kanaaf dhugaan hubatamuu qabu tokko kana duras birriin biliyoona meeqa kenname lolumatti bobba'aa ture wanti kan biraa waan aaraa miti kun waan aaraa gochuuf jedhee miti nu ajaa'ibsiisuu hin qabu waanuma godhaa tureeti irra deebi'ee dubbataa jira. Kana duras kanuma godhaa ture bara 2018 kaasee kan Tigraay haa ta'u kan naannoo Oromiyaa keessatti jalqabee kaasee haga dhumaatti humna qabuun humna wantoota hojiidhaaf
piroojektota adda addaatiif kennaman hunduma meeshaatti jijjiiree dirooniitti jijjiiree baajata kamiin bitata diroonii baajata kamiin loltuu amma kana leenjisaa yeroo yerootti dhaqanii kan dhuman kan du'an bakka buusaa deema ilmaan hiyyeessaa. Piroojeektiin sanaa hojjetaa jira sinas waan haaraa miti jechuudha kun waanuma godhaa jiru sanatti bakkeetti miidiyaatti baasee dubbate. So namni sun maal agarsiisa suni namni kuni yookaan immoo ani akka dhaabaa hin fakkaatu akka paartii hin fakkaatu amma namni PP jedha malee kun namni tokko waan socho'u namni tokko waan barbaade waan godhu uummatuma fayyaa kana yoo barsiisa dhaabataa immoo kama godhu mee ilaalchini nageenyaaf qabu karaan nagaan sun hin baasa jedhee kan deemu hin jiru ture. Kabiraan wanti nun arginu yeroo achirra turan sana amma jaalqajeeraan kaasee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo gaaffii Oromoo gaafate. Gaaffii Oromoo akka gaaffiitti hin ilaalle jirri kun. Kan isaan barbaadanii warri ishee dhaggeeffatanii haasaa turanii qaamni araara dhiisee baramiin barbaanne qaama mootummaati jedha. Akkamittiin akka isaan aangoo qabatan akkamittiin akka isaan jireenya mana. Waan ofii ka koomanti taqootani. Kan inni fudhatee propagandii fudhatanii dhaqanii kana jechuudha mootummaa irraa kan dhufan. Maal akka isaan ofeeree godha yoo beekuu baanne diteelii laannee irratti jedhanii dubbatanii beeksisa isaanii keessatti. Kun gaaffii Oromoo isaan qabatanii deematti keessuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo naamusa eegee gaafa walgahii kun raawwatu gaafa walgahii kun xumuramu karaa nagaan yaadnee lafa masii deemnee dhufnee dhimma koofnee sabaan kunii sababa mootummaatti fayyadamuu dadhabee jedhee beeksisa baase. Mootummaan etuu qaamni biraan tokko hin dubbatin nama isa bakka buufatee deemee wanti inni lafa kaa'e tokko shaneen gaaffii gaafatamuu hin dandeenye gaafate kan jirudha. Amma sirma isaa keessummeessuudhaaf dubbii sana bakkee baasuudhaaf hangam akka ariifatanii jiran. Waan karaa nagaa ta'uu dide sun uummata bira akka ga'uu fi kan isaan dursa hin jiru tokkoyyuu. Namni isaan dursa hin jiru. Isaan dursuu qofa jechoota afaan qooqa isaan fayyadaman. Laangweejii isaan fayyadaman. Ergasii booda miidiyaan isaanii kabaase gaaffii waggaa 60 dura gaafatamaa ture gaafate yookaan immoo gaaffii deebi'e kan jirudha. Kun maal agarsiisa mati? Gaaffiin Oromoo waggaa 60 dura gaafatamaa ture. Tokkoffaa akka injifannootti kan ilaalamu kana dura waraanni bilisummaa Oromoo gaaffii hin qabu waanuma gaafatu hin qabu jedha. Amma garuu gaaffii waggaa 60 sun maal akka ta'e beekna. Gaaffii sana qabaachuu isaa sadarkaa hubachuu danda'uu isaanii iyyuu jaallatanii miti. Haa ta'uti garuu gaaffii sana amma qabaachuun akka dogoggoraatti ilaalan. Gaaffiin uummati Oromoo qabu, gaaffii sabni Oromoo of harkaa qabu kun gaaffiin biyya ofii irratti ofii murteessu, gaaffiin nagaadhaan ba'anii galu, gaaffiin ijoolleen mana barnootaa deemtee amma kan dubbachaa turre mana barnootaa ijoollee galtu kan ijoollee rukutan ijoolleen mana barnootaa deemtee barnoota barattee qineetti ganama baatee galgala maatii dhatu ijaartee nagaadhaan galuu sun gaaffii kana duraati jechuudha. Gaaffiin dargaggeessi Oromoo, dargaggeettiin Oromoo, hayyoonni Oromoo, beektoti Oromoo, hayyoliin Oromoo mana keessaa gadi ba'anii ajjeefaman dirree irratti mana hidhaa keessaa gadi ba'anii ajjeefaman karaa seeraan karaa qaamota hundumaa hirmaachisan adeemuu jechuun gaaffii waggaa 60 jechuudha. Amma quba qabnu hundumaa sooshaal miidiyaa irraati. Armee darbe keessaa naannoo giddu galeessaatti bakkeetti baasanii ajjeesan. Gaaffiin armeen kun qe'ee isheetti kabajamtee haa jiraattu. Ofiishiin waan isheef ta'u murteeffattu. Itti gaafatamummaa mataa isheedhaaf qabdu gaaffiin jedhu gaaffii waggaa 60 jechuudha. Kanaaf walitti dhufuun ulfaataadha siruma isaa. Maaliif qaamni kun waraana bilisummaa Oromoof carraadha. Gaaffii uummati Oromoo qabu kan waggoota dheeraadhaaf bakkeetti bahee hin dubbatamin addunyaan quba nuun qabaatin waraanni bilisummaa Oromoo
mootummaa kana dirqisiisee jaallate tolte dirqisiisee gaaffii tokko አንድ ጥያቄ ከአማራን ብሔርተኛ እቀበላለሁ ስለ ድርድሩ አስመልክተው ክሊር እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ካላችሁ እዚህ መሀል ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ወደ እነሱ ሼር አድርጉ። waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin gaaffiin kun alaana kun akka ta'u hin barbaadu ta'eeti. Jalqaba waraana keessa dhufu. Aarsaa kan kana kaffalee deemu jechuudha. Waraana isaa loltoota amma kana of keessaa qabu dhiisee hin deemu. Waraanni fiitii immoo nagaatu barbaada ta'e gaafa waraanni bilisummaa Oromoo waajjiroota waraana bilisummaa Oromoo dirree bakka inni immoo waraana kibbatti giddu galeessatti bahaatti dhiyaatti illabsina ta'eeti. Dinagdee ta'e nagaa barbaadu isaa keessa ture. Lolaan nagaan argamu. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana bakka qabatee hawaasa keessa jiraatudha. Karaa itti marsituu qabdu. Yooduma sammuu nagaadhaan akkuma warra kan Tigraay sanatti yoo yaadan itti marsineetu wanti karaan nagaan sun araada sun immoo gara barbaadutti goone yoo jedhan illee namoota kun ta'anii miidhaguu danda'u ture. Waraanni bilisummaa Oromoo akkamiin socho'aa? Gara birraatti wanta yaadne kan propoosii irratti gochuu dandeenya kan jiru illee qabuunfatanii itti yaadanii tilmaamu ture jechuudha. Yerooti kun kan wanti yaaduu kan dandeenye namoota akkasii kanatu biyya kana geggeessaa jira. Namoota akkasii kanatu nagaan hunduu jedhamee tokko eegama. Akkasitti nagaan argamuu hin danda'u. Nagaan argamuudhaaf jalqaba akkuma Dooktar Gammachuun yeroo tokko kaasanii dhugaan jiraachuu ture jira. Maaliin dhugaan Oromoo bade? Oromoon hanguu dhabe. Oromoon bara dargii keessa bara Haayile Sillaasee keessa aangoon qabu bakka hin qabu Oromoon qaama mootummaa keessaa. Bara wayyaanee keessa Oromoon akka Oromootti akka nama tokkotti aangoon qabu. Jaal Gammachuudha, Jaal Marroodha, Jaal Sanyiidha. Aangoo akka dhuunfaatti kennuun gaaffii Oromoo deebisuu danda'a. Itoophiyaan erga uumamte nagaan qabdu, nagaan uumamne sababa dhugaan qabneef. Sababa nagaan qabneef nagaan akkamittiin argamuu danda'a? Gaaffiin jarri kun of keessaa qabatanii ka'an isaaniin bakkee baase kun maali jedhanii tilmaamanii ka'an yeroo kaa'ani. Kan isaan qaban dhugaa ofii kireetii godhan dhugaa ofii isaaniitti uummatanii jiraatan. Malee dhugaan hawaasa harkan jiru isaanuma keessaati. Waan amma jaalli kaase nagaan deemame sun akka bakka hin geenye kan agarsiisu tokko keessaati. Ministeera deetaa isaanii kan gaaffii kana kan gaafatani. Egaa qaama mootummaati. Namni kun nama yeroo dheeraadhaaf waraana bilisummaa Oromoo irratti waan hundumaa kanaa danda'u hundumaan duulaa ture. Xiyyaaraan hundatti keenya 2018 kaafne kallattii hundumaan waan Oromoon bilisummaa waan Oromoon argachuu kana nama taasisaa ture. Iddoo amma maal jedhe namni isaan faana jiru namni balaaleffatu kun kanaan nagaan kun akka milkoofne gaafuma asii bulli kun jalqabe baay'ee eenyu akka nagaa kana barbaanne beeknaa jedhe keessa baasee dubbanne namichi kun bira qabu maaliif qaama mootummaatiin ofiisaa fi baay'ee raawwan jiru waan mootummaa dubbatus ta'uu danda'a yookaan dhuguma dhugaalee kun gattee ta'uu danda'a sassaababii dhiibna garuu waan inni lafa kaa'e waan ijoon tokko waraana waggaa 5 keessatti balleessuu hin dandeenye yeroo nagaan ta'u guyyaa 5 keessatti akkamittiin hin balleessan jedhanii Tokkistu gaaffii naa fuudhii. kun dogoggoraa baduu hin danda'u. Guyyaa dheeraa ofiisaa hin balleessan jedhee nama bishaan beekaa achiifnee jedhee dubbatee raawwaati yoo ta'u waraana bilisummaa Oromoo. Kanaaf mootummaa sana argee dubbata kana caalaa malee dubbata miti. Yaaleera jechuudha waggaa dheeraadhaaf hin balleessan jedhee yeroo waraanni bilisummaa Oromoo baay'ina akka kanaan qabne yeroo waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa keessatti hundee isaa jabeeffatee caasaa isaa guddifatee akka kanatti hin jirre yeroo waraanni bilisummaa Oromoo beekumsaa fi jabeenya loltootaa fi ga'umsa adda addaatiin of ijaaree naannoo isaa ji'opolitiksii naannoo sanaa sirriitti qoratee hin jirre iyyuu balleessuu hin dandeenye. Maaliif waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaan waggaa 5 dura jiru har'a jiru tokko miti. Isaan dhugaa dubbatu jechuudha. Yeroo sadarkaan sun tokko ta'ee
abbootii magadaadhaa fi namoota tokko jaarsummaa ergu malee hanga sadarkaa addunyaa keessaatii biyyoota gurguddaan irratti hirmaateetiin keessa turani. Kanaaf kan yeroo sana balleessuu hin dandeenye har'a balleessuudhaaf akkamitti yaada akka jiru gaaffii qaba jechuudha namni. Kanaaf dubbiin kun eessatti akka badde arguun danda'amaa jechuudha. Gaaffiin waraanni bilisummaa Oromoo gaafate gaaffii sabni Oromoo qabudha. Gaaffii saba Oromoo immoo gaaffii waggaa 60 duraatti xiqqeessanii dubbatan. Gaaffii deebii argatee wayii fakkisanii dubbatan jechuudha. Gaaffii ijoolleen Oromoo abbaa faadha malee guddachuu. Gaaffii harmootii fi abbooleen Oromoo gadi deebi'anii ilmaan isaa boo'u haashuun. Namni beeku yoo namni beeku yoo jiraatu natti nama tokko namatti kan dashaanii. Waraana bilisummaa Oromoo wanti waraanni bilisummaa Oromoo hojjete keessumaa dhugaa dubbachuudhaa fi walgahii kanarratti waan nama boonsudha. Waan boquu wal nama qabachiisudha akka Oromoo tokkotti. Tokkoffaa seenaa Profeesor Kaasanii seenaa. Seenaan Oromoo baroota 1955 erga Itoophiyaan histirii jedhanii isaan barreeffatanii kaasee jiru kaafnee yoo ilaalle hanga 1991 jedhu 1991 gaafa addi bilisummaa Oromoo chaartira keessa akka chaartiratti hirmaatuuf walgahii ta'an sana qooda maalii keessaa qaba ture addi bilisummaa Oromoo gaafa sana namooti adda bilisummaa Oromoo gaafa sana bakka bu'anii deemanii maaltu dhaga'ama akka jiru an ofii kooti kana yaade gaafa waraana bilisummaa Oromoo gaaffii Oromoo hin deebine taanaan gaaffii Oromoo persentii dhibbaan gaafanne dhibbaan hin deebi'u taanaan waa'ee gaaffii mataa isaanii miti gaaffii mataa isaanii hin qaban jedhu. Gaaffii Oromoo persentii dhibbaan gaafanne dhibbaan hin deebi'u taanaan wanti kan booddeetti deebinuuf hin jiru wanti aangoo wayii barbaaduuf deebinu hin jiru kan jedhu. Akkaataan adda dhaloota kun dhaloota jira dhaloota qabarate 1991 1970 erga dargiin qabatin jiru namni yeroo muraasaa fi namni mootummaa akka federaalaatti qabate sun jira ture. Saambadii bantii warri maqaa isaa yaadachaa jiru. Warra kanarraa barate warra seenaa qorate jechuudha. Ammas gaaffii eegaan jira. Gaaffii warri barbaadanii gaaffii dhiyeessuu dandeessu. ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄ የምንቀበለው akkamitti galmaan ga'uu dandeenya? አንድ ጥያቄ ኮሜንቲ ስለቴ ኮሜንቲ ጀምሮ ደርሰንደሱ የቱና ቢቆን ፋለ ጋፕ ጋር ዲስተኒ nagaa akka qabaatan maaliif hanga lolatti jirutti diinni kun uummata Oromoodhaa fi waraana bilisummaa Oromoo gargar baasanii ilaala. Hundeen isaa uummata Oromoo akka ta'e beeka. Kanaafis yoo qurxummii balleessuu barbaadde galaana gogsii kan jedhaniif. Egaan gabaabsuudhaaf yaada kiyyeedha. Waraanni bilisummaa Oromoo nagaa kana galmaan geessuudhaa fi karaa barbaadamu wanta irraa eegamu ol godhe. Wanta irraa eegamu ol. Nagaan kun immoo dhugaan akka ta'uuf kan barbaadu waraanni bilisummaa Oromoo nagaan kun karaa dhugaa, nagaa jijjiirama bu'uuraa yoo xiqqaate Oromiyaa keessatti fidu. Oromiyaa keessatti fidu. Yoo isaan hirmaachisuu danda'an immoo Itoophiyaa keessatti kan fidu kan inni propoozaal isaan dhiyeessaniif. Jarri kun garuu kanan barbaadu. Jarri kuni maal jedhu isaanii walumaa gala nagaa kan hin barbaanne mootummaa Itoophiyaa ta'uusaa hubachaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Firaa nuti kan nagaan barbaanne mootummaa ta'uu ibsa. Mana abbaa gadaa walitti dhufanii akka mari'atan. Nuti tokko kan jedhu sanaan dhufan nuti tokko firaa nuti obbolaadhaa wal duukaa yoo taane carraa arganne kanatti fayyadamne kan jedhu sanaan dhufaniitu waraana bilisummaa Oromoo kaayyoo ba'ee gara xiqqeessanii gara dhimma dhuunfaa tokkotti deebisan jechuudha. Gaaffii dhuunfaa godhanii gaaffii saba guddaa dhiisanii nagaadhaaf akka isaan hin ka'in kanatu agarsiisa. Jalqabarraa warri gaaffii kanaa qabdan jechuudha. Mootummaatu nagaa hin barbaanne nagaa buusuu hin barbaanne silumaa yoo nagaa hin dhufneedha jiru. Akkamittiin olola oofanii akkamittiin feesbuukii fi sooshaal miidiyaa adda addaa irratti namoota bobbaasanii akka hojjetanii fi ta'u walgahii sana keessaa dhiibnu walgahiin sun akka raawwate immoo akka walgahiin sun raawwate etuu eenyu tokko dhagahin sooshaal miidiyaa irratti baay'ee karaa
adda addaatiin karaa qondaaltota isaanii isaan bakka buutanii deemanii ambaasaaddoota isaanii akka walga'een sun akka fashaleef walga'een sun sababii fashaleef rakkina sababii adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo ofii fashaleessanii miidiyaa isaaniitti dabarsanii miidiyaan isaanii gaaffii Oromoo gaaffii adda bilisummaa Oromoo gaafate kun gaafate kun akkam akka xiqqeessan sana agarsiisaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti waraana bilisummaa Oromoo wanta danda'amu karaa nagaa sana argamsiisuudhaaf yaaleera. Mootummaan sun garuu nagaa waan hin barbaanneef nagaatti nu dagate. Egaa ireen Oromoof Oromiyaa hanga karaan dhugaan deemutti waraana bilisummaa ireen sun hanga argamutti waraana bilisummaa Oromoo miinsii akka jiru hundumaan qabsoo isaa itti fufa. Kun akka seenaatti karaa nagaan argamuu dhiisuun isaa sababa mootummaa kanaaf dhufaatiidha. Ammas akka seenaatti waraanni bilisummaa Oromoo dhimma Oromoo dubbii dhugaa Oromoon of keessaa qaba. Dhugaa Oromoon qabatee deemu ija addunyaatti agarsiisuu danda'uunsa nagaadhaaf karaa dheeraa deemuu danda'uunsaan immoo injifannoodhaan jedhaa galatooma. gaaffii warri qabdan egaa galataa bantii qabxii hedduu nu kaastanii galanii keessan bilisummaa haa ta'u. haasaa isaanii keessa gaaffii keessan akkasii deebi'aa deemu na agala. Sagantaan keenya karaa toora. Eenyu akka inni nagaan barbaanne waan akkas akkasii warri gaaffii qabdan asumaan isiniif namoota baay'ee hordofaa jira. Namoonni baay'een akka hordofanis kan barbaadamee fi burjaajiin uumamaa jiru kun akka caliiduu akka qulqullaa'uufidha. Sagantaa darbaa jiruudha. Simuuchuu barbaadaa Jos keessa jiraatte beeksisa akka Tiwiitarii irratti akka gaaffii maaliif dubbattuu barbaadu. Koomenti irratti kan barraa'ee ture keessa jiru mucaa gurbaan sila gaaffii qabatu. ba'ee jira. Abbaan isaa garuu akka gaaffiitti tokko isa yoo qabanne mucaan gaaffii hin qaba jedhee asii ba'ee jira. Namni biraa yoo gaaffii tokko qabaate tokko gaaffii sana haalli isaanii akkamii maalirra jiru isa jedhu sana qabattee gaaffii qabattan gaaffii qabaadha. Yeroon deemaa waan jiru. Dhimma duula Tiwiitarii irratti torban kana waan isaan gochaa jiran ilaalchisee sabni kun maal gochuu qaba karaa Tiwiitarii? Deeggartoonni dhaaba kanaa Awobo maal gochuu qaba? Isaan kallattii isaaniidhaanii dhaaba kana maqaa balleessuu waraana kana maqaa balleessuudhaa fi waan isaan gochaa jiranii ibsitee sabni kun illee maal gochuu akka qabu akkamitti akka qophaa'u qabnu waraanni keenya nuuf du'aa jira. Dhiiga isaatti nuuf dhangalaasaa jira. Laga isaatti nuuf cabsaa jira. Immoo akka sabaatti maal gochuu akka qabnu karaa pilaatfoomii teekinooloojii nuu kenne kanaanii sanarratti akka ta'e beeksisa xiqqoo ishee dubbattuun barbaade galatoon. Akkuma gaaffii tokko qabatteetta gaaffii ati qabatte ati hin gaafatta jechuudha. Bakka sana buute gaaffii mucaa sanaa bakka buutee gaafattaati. Ayyee. Tol. Thank you very much. Hundi keessan warraas keessattan keessumoonni kenna especially waan kanarra dhuftanii waan jiru haasaa gaarii nu gootanii nu clarify godhuun waan barbaachisaa waan ta'eef galatoomaa isinii jedha hundi keessanuu. Karaa waan tokko amma gatiin karaa social mediaatiin jedhu I think guyyaa lama dura mootummaan biyya keessa kaampeenii qindaa'ee karaa Tiwiitaraatiin warroota ambaasaadarootaa fi warra miitingii san keessatti negotiationii san keessatti hirmaate Anjilii Siraataa godhuudhaan neeratiivii akka abaawwabuu siigalee waan kana didee nageennan feene wannoota tokko tokko gadhiisametti jira. Kaampeenii sun ammoo akka somehow hirmaannaa guddaa akka mootummichi strategize godhee gadi baasee mul'isa. Kana keessatti gaaffiin akkuma gaaffii dittimee warra analysts as keessa jiruuf kan gaafadhu obviously wanni guddaan mootummaan kana godhuuf hawaasa keenya burjaajessuuf hawaasa keenya burjaajessuuf narrative nama beektu natti mi nagashuu hin danda'u. waan amma baay'ee keessatti dhugaa gaafootii iyyuu kanaa deebisera. Gaaffii Akka abaawwabuu qabsoo
qabsoo bilisummaa Oromoo kana jalatti hin diriir abaawoo shoror keessaa jedhu hashtaagiin jira tokko abaawoo terrorist dha shanii jedhu jarri obviously eenyu rifa akka godhaa jiru hin beekama. Mee takkaame akkuma isin professionii adda addaa keessa jirtu maali strategy mootummaan fudhataa jiru kuni hawaasa keenya irratti narrativii akka abaawwoon waan kana furuuf achiin dhufne fakkeessee hawaasa addunyaatti deemaa jiru jechuudha. Impactiin sanii ammoo obviously waan latiin probably haasoo akka gaaffiitti gagaafadhu sanuma garuu obviously impactiin isaa warroota addunyaa not narrativii sammuu siigalaa yaada abaawwoo takka obviously addunyaa irratti abaawwoo terrorist waan jedhamee gaafatamee wannoon tikkiitti irratti ba'e tokko hin jiruuti. Sun effectiin hawaasuma keenya irratti ta'aa jedhee yaada. Lama ammoo waan kana ammoo wanni mootummaan akkanatti qindeessee baase hawaasni keenya akkuma dhaamsaatti gadhiisu hawaasni keenya waan kana irratti hirmaatee karaa platformii kanaa dhufe yaadicha kana akka yaada amma asirratti haasa'ame kan karaa adda addaatiin akka hawaasa keenya hubachiisuudha. Akka gaaffiitti garuu maali wanni mootummichi hawaasa yookaan immoo addunyaa taate yookaan hawaasuma keenya karaa akkanatti burjaajii kanaaf gadi ba'ee godhamee gaaffiin kiyyeedha alatti kanuma gaafa kiyyan. Baay'ee galatoon kuush beeksisas qabaa keessa wanta gochuu qabnu kasabaatti kaastee ta'uu ulfaadhu galatoon isiin jedhama gara gaaffiitti seenaa. Gaaffii manuma keessaa ni gala silallee gaaffii lamaan tokko jaalka jeelaadhaaf kaaseera isaan gaaffii kana qabatanii jedhee yaada yoo iskee biraatanii fi keessummoonni keenya yoo isinitti danda'ame gaaffii kana wanta irratti qabattan nuuf qabadha. Gaaffiitti gallee jirra waan ta'eef gaaffii lama nuuf laatanii jiru. Mana keessa akka gaafannu sila gaaffii lama akkuma jirutti ta'e jechuudha. Mariin kun dhiibbaa eenyuun godhame? Baay'ee babal'isuu isaan barbaadu. Maaliif akkan gaaffii kana gaafatte wantoota sababa hedduu babal'isuu nan danda'a. Gaaffii lammaffaa amma galataan gara xumuraarratti waan tokko baasanii turan dhimma obbolaatu wal lola. Obbolaa lama gaaffiiwwan jiruun see okuu shaanii warra jedhaniif maal jettu? Gamoonni tiktokii kanaanii Hojiin tokko lugusi tokko yoo dhiigan saba kana ta'ee saba kanaaf maqaa saba kanaadhaan aangoorra turuu baruma mootichuma Haayile Sillaasee irraa kaasee beekna abbaa isaanii haadhanii saba Oromoo akka ta'an seenaan tokko ni dubbatu. Kana hayyatu seenaa inni kan akka Profeesar Mahammad Saffaa fi abbaa isaa Mokonnin Walde Mikaa'el Guddisaa haadha isaa adde Shimmaa Gatalii Gammachuudhaan dhalachuusaa waan tokko ni dubbatu. Dhiigaa yoo ta'e iyyuu dhiiga saba kana keessaa dhalate jechuudha. So namoota sirnaa fi saba addan baasee kanaaf warra obbolaa lamaantu wal lola jedhaniif dhaamsa akkamii qabdu? Gaaffii asii dhaggeeffadhaa rikardiis godhaa. Gaaffii sadaffaa addunyaa kanarratti obbolaa lamaantu wal lolaa jedhani. Haala tokko gaafa diigan sabaaf sabni yookaan gareen ta'ee walitti ijaaramee dhufe sirna guddaa tokko ni jigsa yookaan ni kuffisa. Kanaaf immoo fakkeenya fudhannoo sila Profeesar Mahammad isaan kaasanii turanii akkaataatti darbuun kufe warri kibbaa warri nuti akka sabaatti dhaaba mataa keenyaa bahu kan warri Amaaraas akkasuma dhaaba mataa isaanii irra Eertiraatti dabalatee walitti dhufanii kan isaan sirna sana kuffisanii jechuudha. So amma maal jedhu abaawwan ergamtuu TPLF jedhu ergamtuu faanoota jechaa jiru ammoo ergamtuu Shaabiyyaas ni jedhu. Meeshaa kana akkuma walolaatti fudhannee qaamni saba tokkoof falmatu tokko Political Alliance and War Alliance yoo godhe rakkoo maalii qaba? Sababootuma darban irraa wanta baran irraa jechuudha. Rakkoo maalii qaba? Waliigaltee siyaasaa ta'u waliigaltee lolaas sirna guddaa tokko kuffisuudhaaf saboota miidhamoo yookaan hacuucamoo akka isaatii faana yoo wal tumsee kun rakkoo maalii qaba?
kana muuxannoo hoggansi keenya jaallattoon Gambeellaattis Gumuuzittis akkaataa isaattis saba isaaniif falmatan gargaarsaan gochaa turan akka muuxannootti illee fudhachuu ni dandeenya. Gaaffiin mana keessaa kanuma haa taatu gara tiktaakii warra tiktaakii jirtan qophaa warra tibeerraas oomishni jalatti gaaffii keessan barreessaa warri qarree neetwoorkii keessa jirtanis karaa telegiraamii akkasuma karaa tiwiitarii warra jirtan gaaffii keessan qopheeffadhaa jechuun barbaada. I think Dr. Luba Gaaffii keessan qopheessaa jechaa jirraa. Egaa ammatti gaaffii lama qophaa'ee jira. Warri gaafa barbaadanii Mariisaa akka jedhu kun edda silaatti lakkoofsa barreessaa jira. eenyudha? Jaalmarroo Marsiisabaa waan akkasii maqaa jedhu profaayila caaluu kan qabu eenyu akka ta'e hin beeku. Garuu gaaffii qabatana egaa gaafachuuf mirga waan qabutti ni gaaffiiti. Waan barbaadde fayyadamta jedhamii jettee waan yaadduuf jechuudha. Kanaaf nu dhibuu hin qabu. Gaaffiin isaa maalidha? Mee barreessanii himuu dandeessu? Jaalmarsiimoo sabaa mee gaaffii kee barreessiti. Gaaffiin kee maal akka ta'e asuma daqiiqaa xinnoo hedduu kan fudhanne nu laatu jechuudha. Konfisiin isaanii waan isaanitti himu aadaa sana waliin qabanii sirna abashaatii mataan isaanii masakamee qaban. Gaaffiin kee waa'ee maaliiti? Obboleessu barreessi. Gaaffii keessan barreessaa. Immoo kaleessa waa jedhanii arguun immoo waa jedhu akkuma kana Dr. Abiy Maluunaa sa'u fuula kontiraakshinal ta'e beekta. Kanaaf wanti gaarii tokkotu jira. Kun loowwan abaaboo waboon shoror keessaa akka hin taane addunyaan bareera. Jala bolee kan sitti maa Dhaggeeffadhaa. akka abaaboo shoror keessaa hin taane maayikaa malee kaasee amma eenyuutti ni beeku itti milkaa'an. Garuu caalaa ischiitiin waan sana kana booddee kistooleetiin jedhaan dhiyaatan. Garuu immoo olola tuffachuu hin danda'amu waan ta'eef wanta naanaatiin bisanaa fi kaawuntar deebisuun barbaachisaa miidiyaa karaa sooshaal miidiyaa. Adda baay'een galateeffadha Ingiliffaa fi nama waan ta'e kana maxxansitanii dhiyeeffamee naanna'aa ture. Kanaaf gara fuulduraatti iyyuu wanti maayikaa fi wanti gochuu danda'an Jecha hortu gaaffii kana booda si deebisuu dandeenya. Ani irra tarreen gaafataa jirtu. Miliqa gaaffii keessanii akka ifa ta'utti irra deemuu fi gaaffii kee barreesse. Anis gaaffii kee kana si dabarsinaa jechuudha. Jaalmarsiimoo illee gaaffii kee barreessime. Gaaffii tokko akka gaaffiitti gaaffii silaa mucaan koomentii irratti barreessee haalli jaalmarroo fi jaalgammachuu abboyyee keessa jira maal fakkaata keessa jiru sana akka gaaffii tokkotti yoo qabannu gaaffii tokko taa'u gaaffii lammaffaa. Wanni keessaa baasuu hin danda'a olola keessaa jechuudha. Lammaffaa hanga babsaa obbolaa lamatu wal lolaa no akkas miti. Obbolaan lama waliin lolu sirna lamatu wal lola. Obbolaa lama miti laa. Sirna lama waliin ta'e sila Profeesar Hasan. Sirna nama nyaataadhaa fi sirna hin nyaatamu jedhu wal lola. Isheen obbolaan keessaa immoo abbaan garaa immoo haadha ishee gantee immoo achi littee obbolaati. Kana Hattu sobduudha walitti uumuu barbaachisaa. Sini jalaa mara. Namni obboleessa isaanii gaafa adda addaa. Dirooniidhaan kattuman naasa gaarii biyya keessa jiran Oromoorraa dhalanni haati isaanii abbaa isaanii Oromoorraa dhalatanii Obbolaa lama miti kan wal lolaa jiru. Sirna lama wal lolaa jira. nyaachuu danda'anii caalisa dhiiraa jiraachuu obboleessa koo miti diina kootii jechuudha. Wanti Yoo ati seene diina ta'aa jechuudha gaafa seenu. maaliif obboleessi kee garas diina godhee achi asitti dhufaas taanaan mataa isaa raagatuun dirqama kee ta'aa jechuudha. Akkas. Inni kuni isattiin kanaan dura ijoolleen abbaa gadaatu biyya keenya bulchaa jira caajjidhaa jedhanii warri garaa isaaniitii jedhanii saba keenya buubuusan. We must inni kun it must be history kana booda wanti ta'uu qabu. Waan biyya ta'uu qaba. Obbolaan lama miti kan wal lolaa jiru. Sirna lama wal lolaa jira. Gaafa dhaqee sirna sanatti dabalamu diina ta'aa jechuudha. Gantuudhaan obboleessi koo kaleessa qabsaa'aa ta'e har'a gantuu taanaan baaburicha baabura qabsoodhaan kana walitti barbaachisan Oromoo
Akibat Oromoon yeroo alagaa mana kee gubu inni wajjin gubu obboleessa kooti jechuun diina keessaa usa caala ta'edha. Keessa kee beekaa, gola kee beekaa. Diina keessa diina hamtuudha jechuudha. Bakkee baasaa, afaan kee baasa. Yaa Oromoo dhaggeeffadha. Asirratti dogoggorra wanti gaafii cimtuudha waan taateef. Wanti nuti dogoggorre ilaa Oromoon tokko ta'uu qabaatii waan akkasii amma dubbannu booddee wal keessatti dubbannaa ni jedhama. Lakki cubbuudhaan akkuma jalqabe. Hattuudhaan akkuma jalqabe. Galtuudhaan akkuma jalqabe. Haadha qorraa kaatee jechuudha. Akkasitti murteeffachuu danda'u uummata Oromoorraa hin eegamaa jechuudha. Kanaafuu hambii lamatu jira, sirna lamatu jira. Sirna dhalkanyaa deeggaruudhaaf goobanoota haadhaatu achi jira. Oromoon haadhaanis abbaanis Oromoota ayyookee haadhaanis abbaanis Oromoon namni dhibee jira. Jaraa hojjetu, garaa isaaniitti hojjetu, goobanoota haadhaadha. Goobanooti haadhaan immoo bitamtuu warra Oromoo balleessuudhaaf ta'an abaarsa Oromoo waan ta'eef obbolummaa isaanii akka aadaa Oromootiyyuu haqamuu qabu. Gadaan seerri jiraate galtuu akka keessaa lammii keessaa baasanii hirbii haraamatti kennanuu hin jiraa jechuudha. Kanatti baramuu qaba. Kan maanis ni bitaa gaaffii garbaachama. Warqaan immoo itti guutuu danda'u. Namoonni muraasni gaafachaa jirtan gaaffii irratti haasa'amaa turedha. Warra gaaffii adda ta'e yoo qabaattanii carraa lama qabna. Hamma ammaatti gaaffii adda ta'e waan argaatu qabda. Gaaffii masila irratti jaallan dubbataa turan hamma ammaatti kan dhiyaachaa jiru. Kan addatti garuu gaaffii biraan hin jiru si'a. Gaaffii biraan dhiyeessanii waan jalqaba barreesse ture sanaa eessa jiru akkam ta'anii maalirra ga'anii haala nagaa isaanii wajjin kan wal qabatu natti fakkaata gaaffichi. Wala gaaffii biraan hin jiru si'a karaa tiktookii kana yoo jiraate garuu gaaffii kana jedhaatii barreessa. Diplomaatiin kun maal taasa jedhu irratti dubbatamee darbee jira. Maa irratti olii galuu dadhabisa jedhamu irratti dubbatamee jira. Waan ta'eef jechuudha. Nuuf galchaa. TPLFin ABO jaarmoota birallee shororkeessitoota jedhee ramadee ture. Yeroo ramaddii TPLF barreef wajjin godhan san gaaffii baay'ee isin gaafachaa turtanii haasaa keessa deebisaniiru waan ta'eef isaanii gaafachuu hin danda'u. Irraanfatina. Jaarmoota siyaasaa kanaa miti shororkeessaa kan turre nuyi ragaa lakkoofsa tokkoffaa jechuudha. Irraanfatina. Isaan shororkeessallee turanii ammallee hooggansi Abiyyi fi mootummaan Abiyyi hoogganka Itoophiyaa yaaduma shororkeessummaa gaafa ashkaratii fi iddoo turan san itti fufan. Kana Oromoon akka gaariitti hubachuu qaba. Shororkeessummaan maali? Hiikkaan gabaabaan shororkeessummaa jiru akeeka siyaasaa tokko bakkaan gayuuf uummata nagaa siviiliyaans shororkeessuu uummata siviiliyaans uummata nagaa kanarratti xiyyaafachuu jechuudha. Hiikkaan gabaabaan kan dhaggeeffadhaa. akeeka isaanii bakkaan ga'uudhaaf eenyutu uummata bal'aa Oromoo fi uummata biyyattii shororkeessaa jiraa jedha of gaafadhaa. Ammallee kan hiikaa definiishinii shororkeessummaa kana guutu durillee ammallee mootummaa Itoophiyaan gurracha. Waraana ganna 20 qophoofnaa egaa jedhan uummata bal'aa kana ammallee shororkeessuu ajjeesuu itti fufnaa jechuudha. Mootummaa Abiyyi kana fa'a kan mana hiyyeessaa mana qotee bulaa gubee bira dhaabbatee sagal waraana isaaniiti. Haadhaan hundeessaa kan ajjeese uummata Oromoo shororkeessuuf mootummaa kana. Abdul Jabbaar Abukaattuu Beettamaa kan ajjeese mootummaa kana uummata Oromoo shororkeessuudhaaf. Daa'imman dargaggoota Oromiyaa guutuu keessatti affixaa jiru mootummaa kana. Ilmateettu waraana boqotti makamee ka'aatee haadha abbaa ajjeesu mootummaa kana. Duba gaafii uummata Oromoo gaafadha. Akeeka aangoorra turuudhaaf bakkaan gaachuudhaaf tursuufachuudhaaf kan uummata bal'aa shororkeessaa jiru kan hiikkaa shororkeessummaa kana guutu eenyu?
موتما إثيوبيا فادبرا موتما إيبرنيت أو فيديو عمله موتما ديبيج شرور كسمة أمة شرور كسريان برادرون وما ساريتي رجال كي نمبر 1 ريا ومن بدأوتا أبيش أحمد نوت شرور كسا تريج وفي اتفوفي تقن شرور آبهون غافا من زيناونا كاي مسوي توتاتور أنا دبتا أنا أقول تري موتما أمريكا والبروكا باتشا تري أنت أبغى شرور كيسا جدامي أتجنن تفوتها موتما تبين في كمال زيناوي وكراتري وانت يقول إنكم موتما أوروبا موتما أمريكا أن إسرائيل تغيروا سرتي نودوان وش أدب بسمة أو شرور كيسا in other evidence to colli in kabnu jarmaya legitimate cause akeka tuga abate akeka siyasa sanambo kara shorke summa ki bugos da wanti inni bode injiru raga injiru shorke sa definition ikarajo kanu tindenu ikin gotu aba on jari tida abon sanduwa miti danta ummata dunyane bakkitu ka injiru warra mirga kapsawu warra mutma waj wallola jiru turki sa miji gari malas de nawi gabi de devse gade mutma america ka injiri reject ko so kana to kofa absor bilisma oromoda aketa yero era ka polisi yero era kan lollu mutma kursa angora jiru male ummata oromoo miti ummatoota birallee miti reefu luba bantii as garte kaa'e sirnaan lolaa jirra sirnaan loluun ammoo mirga heeraati mirga uumamaati kabajaa keenyaaf hiree keenya murteeffachuudhaaf loluu mirga keenya kun shoror keessaa nu jechisiisa abiyyi faan isaan shoror keessaadhaa ofii nu jedhani nuti immoo takkaa shoror keessaa ofii jenneen beeynu shoror keessaas miti dubbiin kun nama afaan faajjestuu hin qabu yaada jiruun dubbachuu barbaada. Ittillee rakkatina addunyaa kijiba isaanii kan addunyaan hin fudhattu uummanni oromollee fudhachuu qabu. Maqaa balleessina kijibaa inuu isaa warra ragaa ofitti bahee confession nuti shoror keessaa turree jira. Turree miti amma adiif ammallee shoror keessaa. Siviiliyaan uummata nagaa fixaa kan jiru sodaachisee intimideet godhee akka gaafii siyaasaan kaafne gochuuf kan carraaqaa jiru. Videoodhaan goota videoodhaan bana faamii waabi waan ofiiru videoon mata Tigraay mata Amaaraa amma fixaa jiru. Eenyu mootummaa Itoophiyaa Abiyyaa tokko shoror keessaan dhugaadhaa kan hiikaa shoror keessaa addunyaa ittiin deemtu guutu mootummaa kana kan uummanni Oromoo gochuu Ingaaf kanaaf gashidee kuush. barbaada. Marii kana eeguutu dhiibbaa inni ta'ee gadu. Kan hedduu beekan. Hayyee. Biyya Itoophiyaa keessa akka rakkoon guddaan jiru. Mootummaan amma jiru kun immoo uummatoota biyyaa hundaa wajjin lola keessa akka jiru. Lolli immoo furmaata akka hin taane ta'amadee dhiibbaa godhaa jiru. Biyyoota alaati. Mootummaa Ameerikaati. Mootummoota Awurooppaati. Addi bilisummaa Oromoo ABO wabuun ABO'n jaarmiirraa jalqabee gaafii siyaasaa Oromoo karaa nagayaa akka furmaataa argatu eeggannoo dhaabbataa qaba. Long standing position in policy. Peaceful resolution qabsoon Oromoo yeroo hundaa'u ni amanti. Karaa nagayaatiin qabsoo Oromootti furmaata gochuu mootummoonni Itoophiyaa dhufaa dabraa ammaa kadurlee waan didaniif qabsoo waraanaatiin biyya keenya kabachiisuudhaaf qabsaa'uuf dirqamti. So yeroo biyyoonni addunyaa qabsoo Oromooti nallee beekanii ABO wallee beekanii mootummaa Itoophiyaa fi ABO wal fidanii nagaa akka furamu haasa'e godhuun kun
Hagam dubbiin Oromoodhaa gaafii Oromoodhaa qabsoon Oromoo gaafii haqaa akka taatee fi furmaata nagaa qabaachuu qabdu addunyaa haraa jechuun barsiisa. Reefu Dr. Muhammad Dubbasaatti fakkaata. Bakka uummanni keenyaa jiraachuu hin beekamne irraa kaanee har'a sadarkaa addunyaatti bakka taajjabnoota addunyaa irratti gaafii Oromoo haasayamaa jira. Jaamarooleen kanuma jira. So kanaaf gaafiin keenya gaafii haqaatii gaafii beekamtii addunyaa qabaataa jirtu nullee murannoon dhaabbachuuf mootummaan Itoophiyaa jaalatee gara marii kanaan dhufee jallicha. Nagayaan furmaata barbaaduudhaaf jecha hooggansi ABO olaanaatu marii kanarratti argama. Olaanaa murtii maayii kan bahuuf aangoo qabutu achirratti argama. Furmaan agarsiisaa yoo nageenyaan furmaanni kan dhufu ta'e nuti qophiidhaa sana agarsiisa. Warri santaa jedhan akka kan hubatu jibbitaan qaba. Nullee kabachiisuu qabnu kan nuti yeroo hundaa'u karaa nagaatiin murtii ummataatiin gaafii siyaasaa Oromoo furmaata yoo argatte ABO'n manni Oromoo yasiin dhaabbatu. Abbaan fedhe haa dhiyeessu. So haala kanaa jira. Nuti hooggana olaanoo ABO'n marii kanatti ergu. Marii nagaa kanatti ergu Abiy delegeeshin isaa sakkaara waliin jira. Dhugumaan kana goosee godhaa ture kamarii kanarraan goosee godhaa ture Abiy Finfinnee taa'ee warri ergaman aangoota kanneen qaban. Kanattis hagam takka akka karaa furmaata nagaatiif ABO qophaa'ee agarsiisa. Dubbiin sanallee mariin tun deddeemtee yaalamtee fasalullee nuuf injifannoo. Boqonnaa itti aanutti uummanni Oromoo akka tarkaanfatu nu godhu. Kan furmaata nagaa dide mootummaadha. Nu ammoo mirgoota uumamaan akka uummatatti qabu. Bakkaan gahachuudhaaf, argachuudhaaf, karaa hundaan qabsaa'uu qabnaa ergaa soosirraa kan obbolee jirti. Gaala ifoon itti nama bal'isaa impaayerri Itoophiyaa amma jeequmsa kaa argatee beeni keessatti. Total crisis. Abiy Ahmed eegaan gotti dhufe yeroo inni nagaa argatee jaaratamaa ture ji'a jahachaa. Ani munchaan namni yookaan tura filamee akkatti dhufe yeroo uummanni itti faarfatti jaaratu. Abiy dhibbarraa dhibbatti eeggarsa qaba ture. Oromoo irraa yeroo inni dhufudha. Gaafa Oromoo gadi eeggarsi bal'aan sun uummata duuba deema. Eenyutti biratti fufi warra dantaadhaa bitaman qofaatu Abiy bira jira. Sobdoota ammallee soba ooludha. Kana dubbaati. So amma jeequmsa guddaa kana keessaa Amaaraan lolaa, Oromoon lolaa, Tigree wajjin dhumne amma ilmaa biyya biraa wajjinis lola jedhee kadeemu jeequmsa kana keessaa bahuu hin danda'u. Dandeettis laalchas hin qabu. Jeequmsa keessaa bahuudha. Fedhillee hin qabu. Kanaaf Oromoo maal gochuu qabnaa kan itti dabalu barbaada. Nuti jeequmsa empaarii Itoophiyaa kana keessa jiru keessa akeeka siyaasaa keenya guddachuudhaaf tokkummaan qabsaa'uu qabna jechuudha. Humnaatu kabajaas bilisummaas nutti wara. Akeekni keenya reefu dubbatan obboleeyyan kiyyaa biyya keenya abbaa ta'u mootummaa dantaa keenyattis tuqa Oromoo jaarachuu barbaannu immoo mootummoonni keenya mootummaa biraa wajjin hariiroo walirratti walii galuuf hojjechuun dantaa keenya dantaa hundaa isaanii hojjetu. Kanaaf jecha hanga akeekni keenya guutamutti jeequmsaan keessaa injifannoon bahuudhaaf Oromoon tokkummaan dhaabbatuu qaba. Tokkummaan qabsaa'uu qaba. Keessattuu gargar nu qoodee cabsu mootummaan Abiy Ahmed jiru Oromoo amantiidhaan gandaa gosoota hedduu qabnuun gargar nu baasee nu dadhabsiisuuf ijibbaanni godhaa jiru hedduu. Kana fashilsuu qabna Oromoo. Gargar nu baasuuf hin cabsuudhaaf godhama. Divide and conquer, divide and control. Jechuun Oromoo gargar baasaa gargaasuuf carraaqaniiti. Kanallee yoo dhaabbannee fashilsuu qaba. Tokkummaadhaan Oromoon hireen keenyas takka, biyyi keenyas takka, hegereen keenyas takka. Yaada kana faalleessu
hunda dura dhaabbachuu qabna jechuudha bakka Oromootti. Oromoo iyyuu gargar bahe warra Abiyyi mootii goona jiru akka xiqqaa dantaan bitamee fi uummata bal'aa Oromoo gargar bahuun keenya gargar baheessa taate. Mootummaa shororkeessaa Oromoo, dubartii Oromoo, manguddoo Oromoo, sheekotii Oromoo, Oromoo fidu bira kan dhaabbatu hunda isaa diina bira kan guddisan. Kanarraa kanatti kan dhugaaf dhaabbatu, uummanni dhugaaf dhaabbatu, dhugumatti kabajaa namummaa uummata bal'aa Oromoodhaaf kan dhaabbate tokkummaan dhaabbachuu qaba. Dhaaba'uu gurguruu bira dhaabbatuu qaba. Deeggaruu qaba. Jaaramuu qaba. Gaafas moonaa yaadachuun qaba. Yaamichi kiyya guddaan sana. Isa maqaan balleessii ergamaadhaa maal warra ergamtummaa bareedu akkas namaan jaa. Dhaaba'uun takkaa ergamtuu takkaa biraa ta'e. Akka ergamtuu turan Abiyyuu ragaa ofitti gahee nuti ergamtuutii fi ergamtuu turre reefu Dr. Muhammad Seenaa irratti nu hime. Ergamtuun isaanii aadaa district seenaa ergamtummaa qaba. Warra akkanitti maqaa aboo balleessuuf deemu. So olola jechuudha. Olola kanatti jiba ta'uu uummata Oromoo beeksisuu itti fufuu qabnaa jira. Gaafii tumsaa namni seenaa uummata addunyaa beeku. Uummanni tokko dantaa ofiitiin mirga ofiitiin qabsaa'u. Diina beekame qaba. Walii tumsuun tumsa yeroo gabaabaa yeroo dheeraa godhachuun mirgas barbaachisaas. Dhaaba'uu wabuun tumsuun tumsa jaarachuun barbaachisaa ta'ee yoo amane dantaa Oromoodhaa qabsoo Oromoo jabeessa yoo amane tumsa uummachuun barbaachisaadha. Mirgalleedhaa kun gaafii keessa hedduun galti. Tumsa uummachuu fi akka Abiyyi Ahmedfaatti ergamtu ta'uu waan biraa. Tumsa uummachuun wal gargaarsa. Waan waloo dantaa waloo given historical time yeroo ta'e keessatti qaban humnoonni adda addaa walii tumsuun barbaachisaadha. Addunyaa hundaa keessatti waan ta'e nullee barumsa gaafa jennu abbaa feeni wajjin tumsa uummachuun dantaa keenya mirgas akkan akkatti ilaalaa gabaabaatti irra deebi'ee gaafficha godhadhaa gawwee forward kan fuulduratti deemu jeequmsa waliigalaa Itoophiyaa jiru kana keessa injifannoon baanee abbaa biyyummaa keenya deeffannee mootummaa Oromoo kan dantaa Oromoo kan mirga Oromoo tiksu dhaabbachuudhaaf haa qabsoofnu. Kanaaf ammoo kan mirga Oromootiif dhaabbate hundi kan kabajaa namummaa Oromootiif dhaabbate hundi tokkummaan gar tokkotti qabsaa'uun dirqamaa. Yaamichi walii godhu kan kana fakkaatu qoleeyyatti ijaa galatooma raawwadhu. Gaaffii gaafatamaa jiru gaaffii sila sanatti dubbatanii darba waan ta'eef gaaffii sanarra adda ammallee hin ka'in jira. Soo kara kanaan gaaffiin hin jiru jettee yoo dabarsite mormii hin qabuani. Gaaffii sila irratti haasa'ame kan dhiyaataa jiru hundumtuu. Galatooma jaallan asii gaaffii akka yaadaattisee gaaffiittis kaasanii deebii bareedaa itti kennanii. Egaa deebiin kun immoo maaliif barbaachisa yoo jennee dhuguma hawaasa keessatti uummata keessatti gadi bu'ee kanumatu bulu. Gaaffiin tokko nabukkee jira. Isa nan gaafadha. Teekinooloojii irraa fagoodha. Ammas gaaffiin tokko gaaffiin keessan baay'een isaa deebi'eera. Wali dhaggeeffatanii አንድ ጥያቄ ግን እቀበላለሁ ስለ ድርድሩ አስመልክቶ መጠየቅ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ መጥታችሁ አንድ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። በኮሜንት ጻፉ። Fatini ergaan itti baate koomentiin gaafadhaa jirtu. Gaafatanitti waan darbu gaaffii lama gaafatanii gaaffiin tokko aangoo nu gaafatanii fi aangoo kenninaarii nu didan jedhanii kan akkamitti ibsitu waan jedhuuf dhuguma ስለ ስልጣን ነው waan kana jalqaba paartiin isaanii keessaati kan maxxansee kaayyoon keenya inni guddaa ofii aangeeffamuu osoo hin taane abaaboo kaayyoon isaa inni guddaan uummata aangeessudha. Ammoo qofaatti abaaboon aangeeffamee fi bu'aan inni buusu hin jiru. Afeen guddaa mootummaa
amma biyya bulchaa jiru bakka qabatee jira. Kana keessatti yoo galte hin dhugamta malee waan fayyadu hin qabu. Aangoodhaan har'a miti samma sadarkaa marii qaama adda addaa hirmaachise kana miniiti isa bara 2018 irraa kaasee iyyuu isin himaan ture. Akkamitti akka isaan qabsoo Oromoo kana butuchuudhaaf qabsoo haqaa kana karaarraa dabsuudhaaf itti deeman bal'inaan sila kaaseen ture. Yeroo sana mayyuu hin didamee jechuudha. Inni har'aa kun immoo kan sanarraa fooyyeeyyuu gaafatu. Kaayyoon keenya inni guddaan immoo kaayyoon abaaboo inni guddaan saayinsii isicha mootummaa jechuun uummata jedhu. Kanaaf uummata keenya aangeessuudha malee ofii keenyaaf aangoo hin barbaanne. uummata aangeessu ለህዝብ ስልጣንን መስጠት እንጂ ለራሳችን አይደለም ስልጣን የምንፈልገው ነው። ብልጽግና ደግሞ ለእናንተ ስልጣን እንሰጣለን ነው። ስልጣን ፈልጎ አይደለም እነሱ ማለት ነው። እያሰባችሁ waan isheen sun deebitee isaan saalfachiiste ishee sana balleessu hoogganaa PPT itti gaafatamummaa fudhatee hojjechiisaa jiru sana sobsiisuuf as ba'anii holola wal gidduutti oofanii jechuudha. Kanaaf kana nuyi waan gaafannu iyyuu hin qabnu. Isa sana aangoo fardaadaa iyyuu hin dinne. እነሱ የፈለጉት ስልጣን እንሰጣቸዋለን፣ ከላይ እስከ ታች ስልጣን እንሰጣቸዋለን። እኛ ደግሞ ህዝብን ስልጣኑን ለህዝብ ነው የምንሰጠው ነው የተባለው። እኛ የፈለግነው ለራሳችን ስልጣን ለመቀበል ሳይሆን ህዝብን ለህዝቡ ስልጣን እንዲያገኝ ነው ነው። ለራሳችን ጥቅም አይደለም የወጣ ነው ነው። አባኦቦ አንድም የስልጣን ጥያቄ አይደለም የጠየቀው። ጥያቄው የአባኦቦ ስልጣን የጠየቀው ስልጣን ፍለጋ አይደለም። ኢሳንሞ እስኒያዱ ሙጋጅርቲ ወልትም ዋን ሚዲያ ከነራ አርጋ ኦሉ ዋን ባይተያ አተካሮ ጉዳን ዲነች ካላ ኑማ ግዱቲ ኦፍ ፍረዳ አባቹት ጀራ ዋን ቲፒኮ waan badii hin taane barbaanni kan walitti dibaa ooluun nuyi garuu nuyi sana waaqannu waraana bilisummaa Oromoo baheedha. Uummanni keenya nagaan akka jiraatu barbaanna. Sodaaf shakkii kam keessaa ba'ee ofii isaatiin abbaa barbaade filatee kanannaa ta'a. Kanatu anaan na deemsisa jedhu. barbaanna waan ta'eef qaamni kamiyyuu ሼር ኮፒ ሊንክ እያደረጋችሁ ጆሊን ኦሮሞ ኮፒ ሊንክ ሼሪ ጎራ ፕሊስ እንደቀቢና ሼሪፍ ኮፒ ሊንክ ጎቹ ራፈቲና ፕሊስ ወሪሞ ሪከርዲ ጎቹ ቀብደን ሪከርዲ ጎዳ ካ ረጋዳ ዋን ta'eef carraan kun isin darbii ragaadha. Koppii kuudhanii keewwattu jechuudha. Burjaajii bor uumamuu fi dhageessaniitu waan ta'eef. Burjaajii jira dhufuu fi amma garuu uummata Oromootti dhiyeessine fedhuu uummati haa filatu fedhuu haa dhiisu seenutti deemaa jechuudha. Piippi amma keessa jiru yoo fedhe ni filata abbaan naa ta'e yoo fedhe